Jaalannus jibbinus boonyus kolfinus boru guyyaa biraati nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyo iddoof lafa jirtanitti hunda keessaniif haa ta'u akkam jirtu ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u innaa maal jechuu barbaadani jireenyi mana barumsaa mataa ishee ta'een qabdu mataadhuma isheetinuu barumsaa akkuma gammachuun jiru gaddis jira akkuma immoo gaddi jiru gammachuun jira akkuma boo'uun jiru kolfi jira. Kanaaf gaafa gammannes boru gaddi akka jiru gaafa immoo gaddinus boru gammachuun akka jiru boru guyyaa biraa akka ta'e boru guyyaa haaraan akka dhufu mataa keenyatti ofitti himuu qabna. Nuti namoonni tokko tokko gammachuu keenya irrattis baay'ee gammanna yoo gaddinis immoo baay'ee gammanna kuni garuu ta'uu hin qabu miknaatum waan darbu tokkoof waan darbu waa seenaa ta'u tokkoo fi mataa keenya irratti ofii keenya irratti aarsaan taane raawwachuun gaarii miti dheena saaba jireenya kiyyarraa ofii kiyyarraa akkan ofii baradhetti jechuudha. Fakkeenyaaf ani har'a yoggaan baay'ee gammade borummoo guyyaan baay'een itti gaddu akka dhufu bakka waan hundumayyuu jireenya keenya keessatti wanna nu mudatu hundumaa yaa gaarummaadhumaa fi qormaatumaa fi waan hundumtuu kan nama mudatu waan ta'eef hin darba jennee qalal goone gammachuu isaa ta'u gadda isaa ta'u dabarsuun bareeda jedhee tanan amana ani akka kootitti akka nirraa baradhetti akka jireenyi na barsiistetti jechuudha. Kanaaf warri gadda keessa jirtan waaqayyoon gadda keessan gara gammachuutti gara milkiitti gara kolfaatti isiniif haa jijjiiru. Warri immoo gammachuurra jirtan akkanumatti waaqayyoon itti isinaaf ufsiisu gammachuun keessan kan yeroo dheeraa kan bara dheeraa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Chaayinaaliin kiyya immoo haaradhaa sabiskiraayibii gochuun na jajjabeessa wal guddisnaan na guddisaa isiniin jedha galatooma.